haa ta'uu waa'ee hafuura qulqulluu walii wajjin faarfanne faarfannaa kanatti baay'ee akka isin eebbifamtan akka isinitti jajjabaattan abdii guddaan qabaa. Hamma immoo Waaqayyo akka nutti dubbatu sagalee isaa akka nu ergu akka nu barsiisu icciitii hafuura qulqulluu laphee keenya keessatti akka dhangalaasuu fi yaada keenya gara tokkotti qabnee akkuma walii wajjin waaqeffachaa turre walii wajjin itti fufnee kadhanneetu gara sagalee Waaqayyootti walii wajjin darbina. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko jaalala guddaaf kabaja guddaan kan nu jaallatte Waaqayyo Abbaa addunyaa kana uumtee addunyaa kana keessatti kan nu uumte akka nu uumtuuf karoora bara baraatiin kan nu qabde karaa ilma kee karaa Yesuusiin kan nu uumte karaa hafuura qulqulluutiin immoo rivildi gootee kan nu mul'iste har'as karaa hafuura qulqulluutiin nu tajaajilaa kan jirtu yeroo hundumaa ayyaana keetiif yaada keetii sagalee keetti akka jajjabaannuuf karaa kan nu bantu gara jireenya bara baraa kan nu yaachiftu abbaa keenya maqaa ilma kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo anii fi obboloonni koo dubbii keessa jiraataa dubbii keessa dhugaa dubbii keessa jireenya kennu sirraa barachuudhaaf jirra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka ta'utti nu barsiisuun nutti dubbachuun sagalee kee nu erguun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee kana otoo barannuu jireenyi keenya ijaaramu gaaffiin keenya deebii argatu cufaan keenya abanamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofii kee nutti mul'isi nutti dubbadhu waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana ittiin dubbii kee dubbatan ana mucaa keetii baay'isi. Ijoollota kee warra dubbii kee dhaga'aniif ayyaana isaan ittiin dubbii kee kana dhaga'an isaanii baay'isi. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusii jettee ameen. Galanni guddaan Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaa nu baay'isee egaa itti fufnee dubbii Waaqayyoo walii wajjin barannaa. Faarfannaa obboleessi keenya faarfataa Guutuu Shifarraa waa'ee hafuura qulqulluu faarfate kana baay'een dhaggeeffachuu jaalladha. Dhaggeeffachuurra darbee immoo baay'een ittiin eebbifama baay'ee ittiin jireenyi koo ni jajjabaata. Kanarra dhaabbadhee barumsa waa'ee hafuura qulqulluu fi humna hafuura qulqulluu jireenya amantootaa keessatti maal akka inni hojjetu turtii walii wajjin turru kana keessatti walii wajjin baranna. Waa'ee hafuura qulqulluu ayinaw kutaa garaagaraatti yeroo garaagaraatti haala garaagaraatiin akkasiin barattan nan tilmaamaa barattaniittu jedheetan amanee fudhadha. Haa ta'u iyyuu malee hafuura qulqulluu barumsa diniinnatiitiin barumsa duuka buutuutiin barumsa tajaajilaatiin yookaan immoo barumsa guyyaa tokko guyyaa lama qeesiin yookaan lubni yookiin wangeelaawwiin nu barsiisaniini waa'ee hafuura qulqulluu barannee fixuu hin dandeenyu. Sababiin isaa hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Waaqa waan ta'eef sammuu keenya xiqqoo kanaan raawwannee finnee baruu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa hin barraa, yeroo hundumaa hin barannaa, yeroo hundumaa jireenya keenya irratti isa affeerraa, jireenya keenya irratti isa keessummeessinaa, jireenya keenya irratti isa simannaa. Jireenya keenyatti isa simannu sanatu jireenya keenya irratti hiika qabaataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya keessan keessatti waa'ee hafuura qulqulluu baruun amanaa tokkoo fi baay'ee fayyada. Macaafni qulqulluun keenya Galaatiyaa boqonnaa 5:16tti ani garuu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha Phaawulos. Maaliin gaggeeffamaa jiraadhaa malee hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii jiraadhaa malee yaada foonii fedha foonii hawwa foonii hin raawwatinaa. Gama biraatiin hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa jiraadhaa malee fedha fooniitiin hin harkifaminaa yookiin fedha fooniitiin hin gaggeeffaminaa kan jedhu
cuunfaa dubbii gadi fagoo of keessaa qaba. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa hafuurri qulqulluun gaggeessaa keenya akka nuti isaan gaggeeffamnus Waaqayyo nurraa barbaada. Nu ajajaa jechuudha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf hafuura qulqulluu isa gaggeessaa keenya ta'e kana raawwannee eenyummaa isaa, raawwannee humna isaa, raawwannee beekumsa isaa baruudhaafi amma dubbii Waaqayyoo karaa nuuf bane, amma dubbii Waaqayyoo kallattii nutti agarsiise walii wajjin ilaalleetu isa hafe kadhannee hafuurri qulqulluun caalatti ofiisaa akka nu barsiisuu fi jireenya keenya isaaf kennina. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaa kana ka'umsa godhadheetan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa kan jedhu kana ka'umsa godhadheetan seene malee xiyyeeffannoon koo waa'ee hafuura qulqulluu walii wajjin ilaaluudha. Barumsa keenya yookaan turtii guyyoota wajjiniin turruu kana keessatti waa'ee hafuura qulqulluu fi humna isaa yookaan jireenya amanaa keessatti hafuurri qulqulluun maal hojjeta, hafuurri qulqulluun eenyu, humni hafuura qulqulluu maali, jireenya amanaa keessatti immoo kallattii kamiin mul'ata kan jedhu fi bu'aa hafuura qulqulluudhaan hoogganamu, hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamu, hafuura qulqulluudhaan masakamu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Otoo gara wantoota amma haasa'etti hin darbiiniin dura jalqabatti waa'ee eenyummaa hafuura qulqulluu walii wajjiniin haa ilaallu. Eenyummaa kan jedhu kun parsonaaliitiidha. Yeroo baay'ee namoonni hafuurri qulqulluun akka waan humna wayii ta'ee, waan akka bubbee wayii, waan akka qilleensaa wayii, waan akka abiddaa wayii, waan akka gugee wayii fakkaattii wayitti yeroo fakkeessantu jira. Humna wayitti yeroo fakkeessantu jira. Kana jechuun hafuura qulqulluu wantootatti yeroo fakkeessinu yookiin wantatti yeroo fakkeessantu jira. Macaafni qulqulluun waa'ee hafuura qulqulluu gaafa dubbatu hafuurri qulqulluun wanta yookaan tink isa jennutu hin ta'ini parsan akka inni ta'e, eenyummaa akka inni qabu, eenyummaa guutuu akka inni qabu ifatti nutti dubbataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun akka namoonni baay'een jedhan itti tilmaaman, akka namoonni baay'een itti shallaganitti qilleensa yookaan gugee yookiin immoo humna wayii osoo hin ta'ini hafuurri qulqulluun Waaqaadha. Waaqaadha. Parsan gaafa jennu Waaqaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii kana hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kaaftanii guutummaatti yoo ilaaltanii kutaa kana keessatti waa'ee Anaaniyaa fi Saaphiraati kan inni haasa'u. Anaaniyaasii fi Saaphiraan ergamoota Waaqayyoo gidduutti soba akka isaan soban. Sobni sun soba ergamootaa yookaan immoo soba nama wayii ta'e otoo hin ta'in soba hafuura qulqulluu akka ta'e, hafuurri qulqulluun immoo Waaqayyoo akka ta'e kutaa sana keessatti ifatti nutti dubbataa jechuudha. Phexros yommus Anaaniyaasiin akka ati hafuura qulqulluu sobduuf lakkoofsa 3 akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa keetti gurgurte keessaas akka dhofkattuuf maaliif seexanni yaada kee keessa guutee ittiin jedhe. Gadi bu'atanii lakkoofsa 4 irra yoo dubbistan immoo qabeenyi kee kun utuu ati hin gurguriin kan kee ture erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira mitire attamitti garaa kee keessatti kana maltere ati namoota sobde miti. Ilaala dhaggeeffadhaa. Ati maal sobde miti? Namoota sobde miti. Waaqayyoon sobde malee. Lakkoofsi 3tti ati akka hafuura qulqulluu akka sobduuf maltu yaada kee keessa guuteedha. Lakkoofsi 4 irra immoo ati namoota sobde osoo hin ta'in Waaqayyoon sobde jedha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun maali kan jedhu irraa kaane jechuudha. Waaqayyoodha yookaan immoo Waaqa kan jedhu irraa kaanaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa fi akkuma Waaqayyo Ilma Waaqa guutuudha. Isaanii gadis isaanii olis miti jechuudha. Hafuurri qulqulluun qaama sadan tokkummaa yookaan immoo Trinity yookaan Sillaasee jennu keessaa tokko kan ta'e bifa garaa garaatiin kan mul'ateedha.
Fakkeenya bifa gugeetiin, bifa abiddaatiin, bifa bishaaniitiin, bifa duumessaatiin, just bifa garaagaraatiin kan mul'atedha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu bifa gugee, bifa bubbee, bifa qilleensaa, bifa ibiddaa fi wantoota garaagaraatiin kan mul'ate yoo ta'e illee hafuurri qulqulluun wantoota otoo hin ta'in Waaqa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo gadi fageenyaan nutti dubbataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu eenyummaa hafuurri qulqulluu gaafa kaasnu hafuurri qulqulluun beekumsaa fi ogummaa mataa isaatii akka inni qabu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Hafuurri qulqulluun beekumsaaf ogummaa mataa isaatii akka inni qabu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 27 hanga 28, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga 11tti ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti miira qaba. Hafuurri qulqulluun eenyummaa isaa kan nu agarsiisu ogummaa qaba, beekumsa qaba. Lammaffaa irratti immoo maal qaba? Miira qaba. Miira qaba gaafa jennu akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilmaa yookiin akkuma namaa hin gaddaa, hin gammadaa jechuudha. Miirri isatti dhaga'amaa jechuudha hafuura qulqulluutti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenyaaf cubbuu amantoonni hojjetanitti ni gaddaadha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 10 yoo ilaaltan ifatti ni argattu jechuudha. Amantoota ni jaallata. Miira jaalalaa kenna. Miira gaddaa, miira komii, miira imannaa qabaa jechuudha. Haleluuyaa. Inni kun immoo maal isaa agarsiisa? Eenyummaa yookaan personalitii hafuura qulqulluu kan nu agarsiisudha jechuudha. Cubbuu amantoota hojjetanitti ni gadda. Amantoota ni jaallata. Kunis amantoonni walii isaanii akka jaallatan jaalala guddaa sana walii isaaniitiin akka qabamaniif gochuudhaaf jechuudha. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 30 dhaqxanii kallattiidhaan ilaallachuu dandeessu. Sadaffaa irratti kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kaayyoo fi hojii mataa isaatii gaafa jennu fedha mataa isaatii qaba jechuudha. Wiil isa jennu. Hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilmaa wiilii qaba yookiin immoo fedhii mataa isaatii qaba. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmii fi Waaqayyo Hafuurri qulqulluun Waaqa tokko garuu qaama garagaraati. Haa ta'u iyyuu malee dhimma tokko irratti gargar baaftanii qooduu hin dandeessan. Fakkeenyaaf Waaqayyo biyya lafaa uumuu jaallate. Iyesuus Kiristoos immoo biyya lafaa kana uume. Hafuurri qulqulluun immoo riviildi godhee jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo dhala namaa fayyisuu jaallate. Iyesuus Kiristoos aarsaa dhala namaa sababii cubbuutiif qabu sana kan falee dhala namaa fayyise. Hafuurri qulqulluun immoo wanta sana riviildi godhee jechuudha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi gargar ba'anii kan ilaalaman otoo hin ta'in Waaqa akka ta'an akkuma kana aangoo walqixa, aaboo walqixa akka ta'e akka isaan qaban sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Keessattiyyuu hafuurri qulqulluun akkuma Waaqayyo Abbaa, akkuma Waaqayyo Ilmaa maal qaba jechuudha? Wiilii yookaan fedhii mataa isaatii qabaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa hafuuraa eenyuuf akka kennu ilaalee beekaa jechuudha. Hadda baasee tokkoffaa Qorontos 12:11 ilaaluu dandeessu. Amantootaaf akka fedhii isaatiitti kennaadha. Kanaafuu Waaqa guutuu ta'uusaa nutti agarsiisa. Hojii fi karaa amantootaaf qajeelcha mataa isaatii kenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 hanga 11tti ilaaltanii qajeelfama amantootaaf akka kennu, jireenya amantootaa keessatti qajeelfama mataa isaatii akka inni kennu sagalee Waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Kanaafuu inni Waaqa jennaan. Waaqa ta'uu isaatiif ragaa guddaan yookaan immoo jala murree inni Waaqa kan nu jechisiisuu fi wantoota amala Waaqayyoo ibsan qabaachuu isaati. Isaan kunis wantoota gurguddoo afuridha. Wantoonni amala Waaqayyoo ibsan namaaf kan hin qoodamne, namni qabaachuu kan hin dandeenye, namni yookiin ergamoonni qabaachuu kan hin dandeenye, Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Hafuurri Qulqulluun qofti kan isaan qaban amala waaqummaati yookaan immoo amala waaqayyummaa Waaqayyoo agarsiisanidha. Isaan kun arfanuu maalinni? Inni tokko hunduma beekuudha. Hunduma beekuu, omnipotent, omnipresent. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bakka hundumatti argamu, waan hundumaa danda'u. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Bara baraan jiraachuudha. Bara baraan jiraachuudha. Isaan kana caqasa wajjin isinii kaa'eera. Waan hundumaa beekuudha. Tokkoffaa Qorontos 2:10 hanga 12tti Hafuurri Qulqulluun paarshaalii yookaan sampaartii ta'e wayii kan beeku otoo hin ta'in guutummaa dhimmoota addunyaa kanaa kan beekuudha. Waan hundumaa beeka. Akkuma Waaqayyo Abbaa hundaa ol waan hundumaa danda'a.
bakka hundumatti si'a tokko yookiin yeroo tokko yeroo wal fakkaataatti bakka tokkotti bakka garaagaraatti si'a tokko argamuu danda'a. Bara baraan jiraata jechuudha. Wantoonni kun amala dhalli namaa hin qabne, amala namni yookaan uumamni kan biraan waaqayyo irraa qooddachuu hin dandeenye, amala waaqayyo qofti qabudha jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun maalii jennee bira darbina jechuudha. Hafuurri qulqulluun waaqaa jennee bira darbina jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Hafuurri qulqulluun kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kanaaf hojii inni hojjete uumama keessatti, jireenya amantootaa keessatti, wantoota har'ayyuu jireenya keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti hojiin hafuurri qulqulluun hojjetu maalinni jechuudha mul'ataadha yookaan ifaadha jechuudha. Akkasuma ammas hafuurri qulqulluun amantoota hidhachiisuudhaan akka isaan yeroo hundumaa humna godhatanii waaqayyoof hojjetan, akka isaan yeroo hundumaa humna godhatanii fuula waaqayyoo deddeebi'an gargaaraa jechuudha. Luqaas 24 lakkoofsa 49 ilaaluu dandeessu jechuudha. Karaa garaagaraatiin gaafa ilaallu hafuurri qulqulluun hojii yookaan immoo hojjetaa ta'uusaa, waaqa ta'uusaa kan nutti agarsiisu hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa hojiirra jiraachuusaati. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yookiin aarratti yoo ilaalle seenaa uumamaa keessatti hafuurri qulqulluun qooda fudhateera. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26tti waaqayyo yeroo dubbatu kottaa akka bifaa fi akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumnaadha. Kottaa kan jedhu sun singularii utuu hin ta'in pirulariidha. Lakkoofsa baay'ee agarsiisa. Kan jechaa jiru waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuurri qulqulluudha. Kanaafuu sirna uumamaa irratti hafuurri qulqulluun qooda fudhateera jechuudha. Kana qofayyuu immoo otoo hin ta'in namni uumamee nama ta'ee jiraataa ta'ee lubbuu godhatee akka inni deddeemuu fi hafuurri qulqulluun qooda qabaa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Dhalachuu Yesuus Kiristoos keessatti ga'ee guddaa qaba. Hafuurri qulqulluun Yesuus golbobuudhaan akka Yesuus ulfaa'u yookaan immoo Maariyaam Yesuusin akka ulfooftu gochuu, Yesuusin akka golbobamu, cubbuun dhala namaa karaa Maariyaam akka Yesuusitti hin darbine gochuu, akka inni dhalatu gochuu, wantoota garaagaraatti waan bal'aa kaasuu dandeenya. Kanaafuu dhalachuu Yesuus keessatti illee qooda mataa isaatii, ga'ii mataa isaatii qabaa jechuudha. Guddachuu Yesuus, tajaajila Yesuus tajaajila keessattis hafuurri qulqulluun ga'ee mataa isaatii qabaa jechuudha. Kana duwwaa otoo hin ta'in tajaajila Yesuus Kiristoos tajaajila duwwaa yookaan immoo tajaajila Yesuus Kiristoos hojii Yesuus Kiristoos hojjete duwwaa otoo hin ta'in hojii ergamootaa keessatti illee, tajaajila ergamootaa keessatti illee, tajaajila namootaa keessatti illee, har'allee tajaajila koof tajaajila keessanitti illee hafuurri qulqulluun hojii hojjechaa akka turee fi hojjechaa akka jiru sagalee waaqayyoo ifatti nutti dubbataa jechuudha. Barreeffama macaafa qulqulluu barreessuu keessatti lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 gaafa laaltanii hafuurri qulqulluun qooda akka inni qabu, namni cimina isaatiin dandeettii isaatiin kutaa kana barreessuu yookaan macaafa qulqulluu kana barreessuu akka inni hin dandeenye hafuurri qulqulluun kallattiidhaan nama fayyadamee barreessuu macaafa qulqulluu keessatti illee qooda yookaan ga'ee akka inni fudhate sagalee waaqayyoo nutti dubbataa jechuudha. Inni kan biraan kennaa hafuuraa kennuudhaan, harjaa ta'uudhaan, doonar ta'uudhaan galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kaleessas har'as boris hafuurri qulqulluun kennaadha jechuudha. Kutaan jalqaba isinii kaasee ilaaleera. Kutaa kana tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 11 jechuudha. Sorry. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan dhugaa hundumaa nama barsiisuudha. Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8-15tti hafuurri qulqulluun warra amantoota hin ta'in sababii cubbuutiif, sababii yakka isaaniitiif akka isaan ceepha'u, amantoonni warri Yesuus Kiristoositti amanan immoo dhugaa beekuutti akka isaan guddatan akka inni godhu, dhugaa hundumaa akka inni barsiisu nutti dubbataa jechuudha. Dhumarratti warra isaaf qullaa'aniif ni kadhata. Roomee boqonnaa 8:26-27tti ilaaluu dandeessuu jechuudha. Galanni guddaan waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Maal godhaa? Warra isa amanataniif, warra isaaf jiraatan, warra isaaf fo'ataniif maal godha jechuudha? Hin kadhataa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Jireenya manaa keessatti immoo gooftummaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudhaan hojii hafuura qulqulluun ammaaf lafa kana irratti hojjetu keessaa inni ijoo fi inni hangafaa kana ta'uudhaan hadda dureedhaan jireenya amanaa keessatti eenyummaa Yesuus Kiristoos
dhugaa ba'aa jechuudha. Armaan olitti yookaan jiirratti dhugaa hundumaa nama barsiisa kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8 kaasee kan jiru yoo ilaalle kutaa sana keessatti hafuurri qulqulluun hojii akkamii akka inni hojjetu ifatti nutti dubbataa jechuudha. Lakkoofsa 8 irraa kaasee in dubbisaa akkana jedha. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu laalaa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdiis, waa'ee biyya lafaa in hubachiisa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee cubbuu, waa'ee firdii, waa'ee qajeelummaa, waa'ee biyya lafaa maal godha jedhaa? Isaan hubachiisa yookaan isaan barsiisaa jedha. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti hiika sirrii, hiika bareedaa kana fakkaatan kan inni kennu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu eenyummaa jireenya keenyaa keessatti jireenya keenya raawwannee isaa kennuudhaan, jireenya keenya raawwannee isaa laachuudhaan, jireenya keenya raawwannee isaaf abboomsisuudhaan hafuurri qulqulluun akka nu gaggeessu, karaa akka nutti agarsiisu, daarekshinii akka nutti agarsiisuu fi hafuura qulqulluudhaaf bitamu, hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamutu nurra jiraataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanarra nuti walii wajjin ilaalle amma yoonaatti hafuurri qulqulluun Waaqa akka inni ta'e, akkasuma amala waaqummaa bakka hundatti argamu, waan hunduma danda'u, waan hunduma beeku, yeroo tokkotti bakka hundumatti argamu akka inni danda'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya keessatti immoo karaa garaa garaatiin akka inni mul'ate, garuu Waaqa akka inni ta'e, hafuurichi kun hafuura Waaqayyoorraa kallattiin kan arganne akka ta'e sagaleen Waaqayyoo gadi fageenyaan nu barsiisaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu waa'ee hafuura qulqulluu gaafa kaafnu, hafuurri qulqulluun dhugaa hundumaa nu barsiisa. Biyya lafaa kanarratti warra haalaan mucucaatan, warra axareera yaada namaatiin olii gadi harkifaman, warra luugama hin qabne, jireenyi isaanii luugama hin qabne, abbaan argate ka'i deemi jedhanii abbaan argate ka'i taa'i jedhuun utuu hin ta'ini, aniif isin warra hafuurri qulqulluun gaayid nu godhu, warra hafuurri qulqulluun karaa nutti agarsiisu, warra hafuura qulqulluun gara dhugaa beekuutti, gara qixa safara Kiristoositti nu guddisuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun amala qaba. Hafuurri qulqulluun eenyummaa mataa isaatii qaba. Hafuurri qulqulluun ofii isaatii Waaqayyo mataa isaatii beekumsa qaba, ogummaa qaba, miira qaba, kaayyoo fi hojii mataa isaatii qaba. Kan hundumaa immoo kan inni irratti hojjechuu barbaadu mukarratti yookaan bineensa yookiin beelada irratti miti, dhala namaa irratti, anaa fi isin irratti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu laphee keenya bannee, jireenya keenya bannee, namummaa keenya guutummaatti saaqnee yookaan bannee hafuura qulqulluu jireenya keenyatti gaafa simannu isaan gaggeeffamuu jalqabnaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamnu immoo ijoollota Waaqayyoo taana. Gaafa ijoollota Waaqayyoo taanu immoo wanti Waaqayyo qabu hundumtuu kan keenya ta'a jechuudha. Kanaaf obboloota koo bakka jirtan, lafa jirtan, haala keessa jirtan keessa dhaabbadhaati. Hafuurri qulqulluun keessa waan jiruuf, hafuurri qulqulluun laphee keessan keessa waan jiruuf, isin isa waan dhageessaniif, inni waan isin dhaga'uuf, inni barsiisaa keessa waan ta'eefi hafuura qulqulluudhaa bitamuudhaan, hafuura qulqulluutti qabamuudhaan, hafuura qulqulluu wajjin walii galuudhaan, hafuura qulqulluu wajjin ba'anii galuudhaan, hafuura qulqulluu jireenya ofii keessatti moosisuudhaan, haleluuyaa, bara baraan ija buusaa jiraachuu, bara baraan boqochaa jiraachuu, bara baraan aara galfachaa jiraachuun hin danda'amaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee hafuura qulqulluu, akkamittiin hafuura qulqulluutiin akka gaggeeffamnu, hafuurri qulqulluun eenyummaan isaa maali, macaafni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu maal jedhaa kan jedhu gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaalleerra. Barumsa keenya kutaa itti aanu keessatti hafuura qulqulluu fi jireenya amantootaa walii wajjiniin ilaalla. Jireenya amantootaa keessatti macaafni qulqulluun isatti kan amanan hundumtuu jireenya bara baraa qabaataniif isaan jaallate warra jedhu sana hundumaa
ijoollota waaqayyo akka ta'aniif immoo hafuura qulqulluu keessaan itti dhangalaaseeraadha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun har'as ta'ee boris bara baraan waan hojjetuu fi isa hojjetu sana keessa keenyatti michoomsineetu jireenya keenya keessatti akkamittiin firoomsina, akkamittiin itti of laanna, akkamittiin hafuura kanaan masakamna, akkamittiin hafuura kanaan gaggeeffamnee jireenya boca qabu, jireenya hija qabu, jireenya kallattii qabu jiraanna kan jedhu waliin wajjiniin itti fufnee kutaa itti aanutti barannaa jechuudha. Isa dhageenye kana Waaqayyo Gooftaan keenya nuuf haa eebbisu. Waa'ee hafuura qulqulluu waliin wajjiniin ilaalla. Hafuura qulqulluu gaafa barannu barachuu duwwaa utuu hin ta'in dhaga'uudhaan laphee keenya gara sanatti harkisuun, yaada keenya gara sanatti harkisuun, addunyaarraa fo'amuudhaan isaaf jiraachuutu nurra jiraataa jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kana Waaqayyo Gooftaan keenya nu gargaara. Itti fufnee kutaa itti aanu guyyaa boruu waliin wajjiniin baranna. Haleluuyaa. Hamma waliin wajjin sagalee kanarra dhaabbanne waliin wajjiniin kadhanna. Hafuura qulqulluudha baranne. Hafuurri qulqulluu baranne kun jireenya keenya irratti akka inni mul'atu, jireenya keenya irratti forward akka inni ta'u, jireenya keenya irratti akka inni ifatti mul'atu, hafuurri qulqulluun tajaajila keenya irratti akka mul'atu, hojii keenya irratti akka mul'atu, mana keenya irratti akka mul'atu waliin wajjiniin kadhannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu ammayyuu ati hojjetaa keenya nu wajjiniin biyya lafaa keessa jirta. Nu wajjin biyya lafaa keessa deddeebitaa jirta. Nu wajjiniin biyya lafaa keessa jiraachaa jirta. Biyya lafaa keessa qofa otoo hin ta'in nu keessa jirta. Sababii keenyaaf biyya lafaa kana keessa jirta. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fedhiin kee jireenya keenya irratti haa raawwatu. Namummaan keenya foonii, miirri keenya foonii, hafuurri keenya foonii maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo gadaa lakkisu. Yeroo hundumaa akeeka kee keessa, ajandaa kee keessa, hawwii kee keessa, fedha kee keessa jiraachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi addaa si biraa nuuf haa baay'atu. Arraba keenya qari, gurra keenya qari, laphee keenyarraa uurrii kaasi, sammuu keenyarraa uurrii kaasi. Dukkanniif hojiin dukkanaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaabaaf kibba ba'aaf lixarraa dhiyoodhaa fagoodhaa galaanarraa qilleensarraa dacheerraa holqawwanirraa kattaawwanirraa lubbu qabeeyyiirraa lubbu dhabeeyyiirraa obboloota mormuu kan barbaadan, obboloota danquu kan barbaadan machi hafuura amootaa maqaa Yesuusiin haa qaana'an. Hafuura qulqulluu akka hin dhageenye, hafuura qulqulluudhaa akka hin abboomamne, hafuura qulqulluudhaa akka hin bitamne, hafuura qulqulluudhaa ishii akka hin jenne, hafuura qulqulluun duratti mo'ichaan akka hin arganne kan nu gochaa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin raawwadhaatii dhahamaa. Hafuurri qulqulluun duratti haa hojjetu, mana keenyatti haa hojjetu, bultoo keenya irratti haa hojjetu, ba'uu galuu keenya irratti haa hojjetu. Hafuurri qulqulluun nurratti hojjechuudhaa kan ka'e balballoo ji'aaraan nurratti haa banamu, hidhaan nurraa haa hiikkatu, milikkinni danqaan milikkinni hidhaan nurraa haa hiikkatu, faanni keenya tarkaanfatee gara eebbaatti gara boqonnaatti haa deemu. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Hafuura keetiin nu gargaari. Laphee keenya keessatti dhangalaasi. Obboloota koo sagalee kana dhaggeeffatan fagoo dhiyoo ta'anii biyya keessa biyya alaa haala mijatu haala mijanne keessa ta'anii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jiran hundumaaf qixa isaan jiran lafa isaan jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaaraa kan ta'e, tumsa namaa kan ta'e, fira namaa kan ta'e, hafuurri qulqulluun dadhabaa lafaa kaasee cimaa kan godhu, dhuka namaa kan jabeessu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyatti haa dabalamu, jireenya obboleessa keenyatti haa dabalamu, jireenya obboleettii keenyatti haa dabalamu, jireenya kootti haa dabalamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Hafuurri qulqulluun nurratti ijaa godhatu, ija hafuura qulqulluun nurratti haa mul'atu, iji isaa jaalalaa, kabajaa, wal dhaga'uudhaa, bomamuudhaa, of bituudhaa, gad of qabuudhaa. Kun hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya koo irratti haa raawwatu, jireenya obboloota koo irratti haa raawwatu. Sagalee dinqii nu ergiteef ulfaadhu. Isa dhageenyeen jiraachuutti hin deddeebi'u akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin as keessa namni yeroo gubuuf dhaggeeffatu, namni wantoota ta'e wayii ofirra dabarsuudhaaf dhaggeeffatu akka hin jiraanne maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhadheera. Battala sagalee kana dhaga'aniidhaan jireenya isaaniirraa haa ciramu. Dukkanni fuula isaaniitti haa dhahamu. Faanni isaanii gaara boqonnaa, gaara gammachuu, gaara milkoominaa haa qabatu. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kennuuf baay'ise. Waan nutti dubbatteef galatoom. Ittiin jiraachuu nu gargaari. Maqaa jaallatamaa ilma kee Gooftaa Yesuus jettee ameen. Gooftaan koo ayyaana isaa nagaa isaa isiniif haa baay'isu. Barriif jireenyi keessan haa eebbifamu. Barumsa keenya guyyaadhaa asuma irratti kan xumuru ta'a. Itti fufnee guyyaa boruu fi guyyaa itti aanu walii wajjiniin bal'ifnee ni baranna. Hafuurri qulqulluun nu gargaara. Yaadannoo kana qabadhaa. Sagalicharra deebiin dhaggeeffadhaa. Obboloota keessaniif sheer godhaa. Kadhataan immoo wajjiniin ta'an dhaamsa keenya. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Iddoo jirtanitti eebbifamaa. Shaaloom.